Daawwattoota keenya televizyiinii Fana miiltoo Fanaatti daawwachaati kan jirtan waliin jirtu waan ta'eef guddaa galatoomaa isiniin jennaa ammas odeeffannoo baay'ee of harkaa qabna nu waliin tura. Injifannoon Adwaa eenyummaa waloo Itoophiyaanotaa bu'uura cimaa irratti kan ijaaredha jedhan Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaanii. Pirezidaantii Shimallis kabajaa guyyaa injifannoo Adwaa 128ffaa sababeeffachuun ergaa dabarsaniin koloneeffattoota meeshaa waraanaa jabanaa akka ibidda waaqaa fi lafarraa roobuu hidhatanis onnee fi gootummaa Itoophiyaanotaa injifachuu hin dandeenye jedhan. Seenaan kan dhugaa ba'u addunyaanis kan beekuu fi Afrikaanonni guutuunis faajjii godhannee kan ittiin dhaadannu eenyummaa keenya dhugaas kan ittiin himannu Adwaan dirree gurraachonni warra adii itti injifatanidha jedhan Pirezidaantii Shimallis Abdiisaan. Qormaatota rogdaneessa keessaa fi alaa akka ibidda saafaa boba'uu kan dhaamsee injifannoon guddichi madaala garaagarummaa gurraachaa fi adii jijjiiree kan nu dhaalchise humna sabdaneessummaa akkasumas obbolummaa irratti ijaaramedha jedhan. Oromummaanis ta'e Itoophiyaan gootummaa keenya yeroo hundaa jabina keenya ittiin dhaadannudha. Kabajamaa uummata Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa biyya keessaaf biyya alaa jiraatan hundi baga guyyaa seena qabeessa injifannoo Adwaa waggaa 128ffaa nagaan geessan baga waliin geenye jechuun barbaadas jedhaniiru. Injifannoon Adwaa qaama seenaa taatee yeroo tokko ta'ee darbee qofatti kan ilaalamu osoo hin taanes seenaa olitti hiikoo guddaa kan nuuf qabudha kan jedhan Obbo Shimallis seenaa waloo qabeenya dhaabbataa dhaallee dhaalchifnu hunda keenyaaf kan ijaare hariiroo obbolummaa keenya cimsee walitti hidhee fi tokkummaa biyyaalessummaa keenyatti kabajaaf ulfina horeedhaas jedhan. Yeroo Adwaan yaadatamu kan hunda dursu hubannus garummaa tokkummaa jibbarraa jaalalli diigamuurraa ijaaramuu mo'ataa ta'uu isaati. Oromoon Itoophiyaa ijaaree kabajaa fi ulfina itti horuuf wareegama qaalii akkuma kaffale har'as gootummaa isaa kaleessaa itti fufsiisuuf gootota Itoophiyaa biroo wajjin ta'ee adda durummaadhaan biyya hundaaf taatu hundarra hundaaf ijaaraa jira. Har'aa aggaammii keessaa fi alaa kamiyyuu qolachuu dandeenya. Keessumattuu qormaanni keenya hamaan finxaaleessummaa fi hiyyummaa ta'us kanneen lamaan isaaniiyyuu injifannee akka darbinu shakkii hin qabu jedhan ergaa isaaniitiin. Meeshaa waraanaatiin qofa osoo hin taanes duudhaa marii fi ejjennoo cimaa hojii misoomaa irratti jalqabne cimsinee fi humna sabdaneessummaa ijaaraa jirrus fayyadamne injifachuun akka dandeenyu ni beekna. Imalli badhaadhinaa eegallees amansiisaadha. Waanjoon hiyyummaa fi duubatti hafummaa burkuteessinee akkuma abboota keenya injifannoo galmeessinee birmadummaa keenya guutuu ni taasifnas jedhaniiru Obbo Shimallis Abdiisaan ergaa isaanii.